Inspektara Santi wajjin hoteela keessa maal gochaa turte? Inspektara Santi? Doktor, dogoggortanii jirtu. Ani Inspektara Santi beeku. Dhageessa. Kana booddee kitni hojii kan keetii maal akka ta'e beekta? Dubacha. Kolfini maqaan kee eenyu siin jedhe eenyu? Maafin godhu maqaa koo dagatte moo? Tole natti eenyu natti mi? Roobduu dhagaa. Roobduu? Nagaa naa ta'i. Nagaa naa ta'i. Simone. Hanga ammaatti maal hojjechaa turtan? Maal hojjechaa turtan? Iccitii quubsatee waa'ee argataniif. Amma qaama isaa elektirikiidhaan tuqaati addunyaa kanarraa dhabamsiisa. Maal? Dhabamsiisi? Eeyyee. Iddoo qabsiisa. Yeroos kiyyoon diinota keenya harkaa fashalaa. Umuree. Amma na dhagaye. Yeroo qabdu torbaan takka qofa. Guyyoota kan kana keessatti gochoota kana raawwachuu baannaan siis ta'ee haadha manaa tatteetis waan biraatti. Sayyoo! Wanti gochuu garuu jara murii ilaalis. Ishee kana si taalee yoo biyyi isin hin milkaa'u qocheessa. Yoo biyyi yoo milkaa'e. حالت والفوني وجنتران نجسو أو مري أني مرتسو كم نجوا أدو كن بر وانسو تتولد لو سوكا يرو ما نبغى سابين سا عن مسر ما ربنا سرت قل فيكو يودي بيبي مو وفني مسر ما ونران باريجو كم مجاد فاجرو في جنب تشوفي نحلك يبسلون أمريكا نجسو مري مفتش أنا الفوني سبتمبر باسي سودات مو باسي ناقص نمر الفاتيس شيء ما هذا باسي ثاني في سسينو أنا رتمو لكن نانغونو أنا تقول وقتي نشوف كل ما مريم تو كان سويت مريم أما جمعتشون نمر عشان تتابع لك ما تيكو تجار سمان الجميع أشيء شر ما تنور ريتشو ما تيكو ما تينكن كي كان رتار جماعة ما تنور شيء وانا ما ياوي كو بيسنا شيء هم لما كنا أول فونه جاكين يفتح بشفن Commander, nagana irtawa kati. Obo bella. Akka tingani atu bel. Atu bel kana jechi. Obbo Shallaman akka hojjitti deebi'u ansa jejera. Isa imma mana amaltummaa qalite. Kanaafu dirqama koo osoo hin taane dirqama nan si dabarsiisu hin taane ajaja isaanii raawwachaa akka jechuudha. Obo bella. Jara wanti walitti na buusaa jirta. Dhageessa. Qaama hojii keenya irratti kufuu hunda dhabamsiisuu qabdu. Kuni hin ta'u. Ta'uu siin qabu. Akkamitti? Imma mana amaltummaa wajjin walitti bu'uun gatii nu kaffalchiisa. Uummattani qarshii koo gannaqaa ba'e jechuudha. Moo akka maannaa gootuuf kan ibsi sooraa ba'e? Maal jechuudha? Qaamni hojii keenya irratti gufuu hunda dhabamsiisuu qabdu. Immoo lubbuu miti reeffa keessi dhabsiisa. Maal? Hai darbe kanis jiru ma badde garuu Maaf waan subates yoom si mijaaf jetteeti. ayyaanillee waan fi addunyaa kanaan guutuu sirriidha. Kun
Akkuma beektu jireenya karaa barbaadu. Tokko dabalmes. Baay'ee ture erga wal argan. Ayo sedih. Akan baik. Garuu waan hundiyaaf yoo sooma dhiifama naa godhee hojjete. Bontu yaaluu dhiisanichi. Humna kootii ol ta'e bara. Maal godha? Kan isin jedhu wanti. Ati du'a abbaa isaa hin nageenye? Du'anii? Jechuun maal ta'anii du'an? Ani nageenya bara. Akkuma inni sodaate qabeenya isaanii illee utuu isaan dhaalsiin ture. Kan guyyaan isaan yaa'u. Maal ta'anii du'an? Qabeenya isaanii maal godhan? Kan isaan du'an illee balaa konkolaataatiin. Qabeenya isaanis maatii hedduu waan qabaniif akka barbaadetti otoo hin dhaalin ture guyyaa kan isaan waamate. Daawitiin illee hedduu waan dhaalin qabu. Ammoo waan qabu jechuudha. Qabeenyi haalaan argadhe hin gammachiisu jedhe ijoollee haadhaaf abbaa hin qabneef dabarsee kenne. Dhugaan jiru kana fakkaatti. Dhugaan jiru. Amma mee gara marii keenya isa dhufneetti haa deeman. Kana caalaa maal mari'anna? Boontu. Maal hojii qabdu? Maalli bu'aa miti? Lakki. Taa'anii kanaan gubachuu wayii jechuudha qaba. Isa miti kan hin barbaadu. Maal ta'a odoo gubee daara akkas godheessa. Tani fayyaan koo deebi'uu danda'a ta'a. Dhibee sammuudhaan rakkachaa osoo jirtu guyyaa guyyaadhaan alkoolii kanaan of wadduu jechuun maal jechuudha? Keessa kee of gubaa akka jirtu garuu siif galaa jiraa? Isa miti kan hin barbaadu. Maal ta'a gubate odoo daara naaf ta'e. Tani fayyaan koo deebi'uu danda'a. Fayyaa? Fayyaa yoo jettu Fayyaan koo abbaa manaa kootiif badhaasa. jechuun akkam? Siif hin galu bara. Akkamiin siif galu? Ani naaf hin galle. Ati uummataaf jiraachuu barbaada. Ani immoo dirqama siif du'uun qaba siif galu. Hin galle ana jiraachisuudhaaf akkamitti kan naa duutu ati? Siif hin galu dhagaa deddeebi'ee siif hin galu. Dhibeen isheedhaan kan nuti cimee jechuudha. Har'a dawaa kee fudhataneet? Ma? Daa? Ngobiyoo. Dhibee kootiif daa oomisha addunyaan hin qabu. Maal simboo ga'ee midhaan. Anas yaadannatti deddeebitee na dhukkubsiin maal yaasimu.
furmaat ni qabnu maraata kana fayyisuu qofa. Beellam ati immoo sammuun kan kee waanuma hin taane. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Carraa biraan qabu. Ogeeyyiiwwan biyya alaatti galuuf turan buufata xiyyaaratti qabamaniiru. Kanaaf carraan qabnu maraata kana fayyisuu qofa. Ani barwaati sun gaaffii natti ta'eera. Akkamitti shakkamamanii qabamuu danda'an namoonni sun? Ta'anuun beekne garuu viizaan isaanii rakkoo qabaachuu hin dide. Amma isa dhiisitee. Maaliif dhiiste? Namoonni kun barbaruus irra ga'uu danda'u. Cinqiin keenya inni guddaan ogeessi warqii kana buqqisee dhaabu eessa argamaadha? Akkas taanaan immoo garaagarummaa Afrikaa wajjin qabda hiiktanii maaliif wajjiniin hojjenna? Maqaa sanatti hin kaasin. Isa wajjin hojjechuun barbaada. Maaliif? Kaleessas isa wajjin hojjechaa turte. Har'as immoo isa wajjin hojjechuuf dirqama kan kee fudhattee dhufte. Beellam yoo siif galee bar namoota kanneen dura isa beekta. Kana sin gaafan. Seenaa. Waa'ee fiixaas timu. Fiixaan biyya alaarraa kaasee anaan na ajjeese dhaabbata kana dhaaluuf barbaadaa ture. Isaanis waan kana beekaniif wajjiniin nu argan. Nuti lachuu dhaabbatatti boolla olii qotaa ture. Boollaa? Eeyya. Maaliif? Diinni lamaa walitti qoricha waan ta'eef nuti lamaan waan dhabne isaan ganuu waan hin dandeenyeef walitti nu argan. Anis kana waan irratti beekeef dafeen taphichaan ala isa godhe. Maali dhaabni kun funkeetiin fi akka kootti kootu. Maqaa keenya lamaaniin haa ta'u malee an dhaabbata biyya alaa kana wajjin waggaa baay'ee hojjedheera. Qarshii hedduu kuufadheera. Dhaabbata kana keessas dhibbeentaa 40 qaba. Anis hojii kana biyya kootitti akka hojjechuu danda'u yoo mirkaneessuuf isaanis akka na gargaaran yoo gaafadhu fiixaan ogummaa isaatiin harka isaa qullaa na waliin qarshii kana hunda kan marratu taasisanii nafaan ergan. Doktor Abdiisaa moo? Doktor Abdiisaa fiixaatu kara keenya fide. Erga dhufee booda dhaabbata keenya biyya alaatti akka leenjuu taasisa. Erga leenjii booda akkam hojjeta? Erga leenjii booda akka durii ta'uu dide. Amalli isaas jijjiirama. Hojii keenyas osoo hin xumuriin jeeqamuu jalqaba. Abdii keenyas bittinneessee uffata gatii dirreetti ba'e. Kunis hojii fiixaa ta'uu isaa irraan ga'e. Maaliif akka isa godhe? Yoo hojii kana dhuunfate ogummaa isaatiin of harkatti hambisuu akka danda'u irratti bara. Maal biras taanaan isatu fidinaan hin jenne? Eeyyee isatu fide. Garuu akka barbaadutti ajajamuu fidite. Kaayyoo isaas galmaan ga'uu fidite. Kanaaf doktaricha tabaana la godhe. Maal barbaadde? Anuma ture maali sagaleen koo maal jette? Oduu durii natti himuuf naa bilbilte? Miti aduu naa gayyiti. Maalirree? Dhageessa. Ammaa booddee haasaa ana wajjin qabdu dhaabiitii haadha warraa keetiif amanamaa ta'e. Maaliif cidhaa kun? Yeroo lama fuuchuu waan hin dandeenyeef miti. Namoonni isaa argisa. Ati maa oduu? Isa dhaqiitii leensaatti. Ati kan hunda akkamitti beekte? Hojii keenya miti. Muuxannoo barteera qaba.
Inni sin beekaanis nan beeka. Dhaabbatni keenya biyya alaatis kan nu barsiisa. Isaanis waan akkanaatu hojjetu. Nama sammuu qabu. Kan ogummaadhaan isaan caalu tokko. Kaayyoo isaaniitiin ala taanaan yeroo gabaabaa keessatti sammuu isaa jeeqanii sammuu isaa sakaalanii uffata gatee karaatti akka boqochuu danda'u. Waan sammuu namatti godhu waan nama ajaa'ibu. Amma kanaa miti. Rabbisaa tabichatti deebisuu qabu. Akka hin goone. Isa hojii jalqabeera. Kana taanaan ani maal si gargaara? Argitee yoo inni maraaturraa deebi'u nama isa simatu barbaachisa. Nama akkam? Jaalallee yookaan haadha manaa. Beellam atis maraachuun ooltu. Namni kun yoo gara fayyaa isaatiitti deebi'ee jaalallee isaatii fi nama biraallee addaan baasee waan hin beekne sitti fakkaata? Argitee laal torboota muraasaaf waan takka wanni yaadatu hin jiru. Kanaaf immoo nama isatti dhiyoo ta'uu qabu. Hin xumurin? Tasumallee waan akkanaa keessa seenuu barbaadu. Waan akkanaa keessa seenuu hin barbaadu. Gooftaa kiyya edaa kanaaf jala deemiti hordofiin jettee natti baachaa turte. Eeyyee baga hordofteen argitee amma laal si yaadachuu jalqabeera jechuudha. Ijaanis si hordofuu eegaleera. Harka keerraas nyaachuu jalqabeera. Nama kana sin jaaladhu jettee homaa sin dibu. Baay'ee guddaa tokko nama ajaa'iba. Kabajaa fi jaalalli ati haadha manaa keetiif qabdu mallaqaan jijjiiramuun isaa baay'ee nama ajaa'iba. Sibbana maal taate? Maaliin ta'e lakki humaayyuun ta'an. Of ilaaltee jirtaa? Hin beekne maalan balleessa. Reefu maala seedeeti? Galmee qorannaa eeggaatimii? Ani hin jedhu. Ifama komaandar maal naan jettan ree? Qaliyaa abbaa alangaa fi erga gaafadhe. Haa ta'u deemee fiduu ree? Daqiiqaa shanitti yeroo sadii gongoraa jirta. Xiqqoo mataan na bowwaafataa jira kanaaf. Torban kan otoo boqonnaa fudhattee gaarii natti fakkaata. Wayyaa? Eeyyee. Isa jijjiiru? Jirraa kun galatasa. Hojii kee waan hojjechaa jirtu natti fakkaata. Isumarraan dhufaa jiran. Saajin dirqama kennameef bakkaan gaa jirti. Eeyyee odeeffannoo mara nu dabarsaa jirti. Odeeffannoo haarofti maaltu jira? Odeeffannoo haarofti Inspektar Boshaaloo asbisee jirti. Kan biraa? Kan biraan immoo biiroon farra maraan maltummaa waajjira fayyaa maallaqa isaanii sakatta'u eegaleera. Dooktar Abdisaan Badusaa sitti himne. Kanallee natti himne natti fakkaata. Ulfata ishii qofa sitti himte kaa? Kana immoo isaa dhageessan. Turbee tokko keessatti garaan ishee kan qabu akka taasistu. Maal ani moo? Ana wajjin bari Doktor, amma kan ofii kuyyuu of shakkuu eegale. Maaliif? Abaaramaan kun ijji keenya umu caalaa beekamu.
Doktortii hundi basaasa tokko tokkoon akka hordofamaatiin jirratti quba qabdu jechuudha. Sirrii haalli jirullee kan inni agarsiisaa jiru kan doktor. Garuu doktor namoota nu bukkeetii nu basaasan utuu hin bariin haga inni taala kanaan deemuu dandeenya. Dhageessa. Iccitii warra nu basaasu kana beekuu caala iccitii seexanaa beekutu salphata. Garuu doktor saajiin addeessiin ulfata ishee isaa akka hin dhabe. Seexana jira wanti dhokatu hin jira. Hunda isaa caalaa immoo kan na ajaa'ibee keessa kun gubaa jiru torbaan tokko keessatti ulfi kun irraa ba'uu qaba kan jedhu. Inni doktor akka godhe torbaan tokko gidduutti ulfarraa baay'isuu danda'a. Maaree torban tokko sin ga'usi. Attamitti torban tokko dha. Maal jechuudha kun doktor? Mee bakka koo bu'ii taa'ee ilaalu. Kana biraan immoo anaaf isheen wadhamne irra ba'a. Warreen jira. Bilbilaan irra deebisee yeroo bilbiluuf bilbiluun kun kaastu. Mee kan godheen kan itti dhiyaadhee ulfarraa baasuu danda'a. Maarratti wal loltan isin immoo. Cidhaan mana fuudhuu dhiinaan jettee Abiif kaa'ina dhowwachaa ture. Naannoo kan maatii qabu dhageessa. Eessaa dhageessee maaltu itti murmushiitti? Kana miti doktor kan ajaa'ibu. Eenyu odeeffannoo kan akka deddeebisu eenyu akka na bukkee jiru eenyu akka na bukkee jiru wallaala doktor. Kanaan kan ajaa'ibaa jiru. Dursii fajjeessi gaa. Maal? Akkamitti doktor kan na gorsita? Agartaa? Homaa afaan biraan qaba. Abaarramaan kun si dursuu ofii dursitti of ajjeesuu si wayya. Garuu hotti dhufuu isaarraa ejjennoo barbaade anuma irratti fudhachuu danda'a. Garuu isaafis obii qabdu. Akkuma sila sitti karaan lubbuu kan keettiin baraatti daandii kana qabu. Doktor jaaladhes jibbees yaada kee kana fudhachuuf ni dandeessa. Lubbuu haadha manaa kan keetii baraaruudhaaf waan asii jedhu guddaa raawwachuu qabu. Garuu mee yaada kana akkamitti fiixaan baasuu danda'u? Ani yeroo dheeraaf yaadeera. Karaa obbo Beellam kiyyoo keessa galchinee ittiin kufuun daanduma kana qofa. Yoo kiyyoon keenya obbo Beellamiin kuffisuu baate. Nuti hunduu wal qabannee allee kanaaf gadi fageenyaan waan itti yaaduu qabnu natti fakkaata. Maaloo na dhageessi maaloo natti hin taphatin maaloo lafatatti hin deemu.
Inspektor Asaantii wajjin hoteela keessa maal gochaa turte? Inspektor Asaantii? Doktor, dogoggortanii jirtu. Ani Inspektor Asaantii beeku. Dhageessa. Kana booddee giifni hojii hankeetii maal akka ta'e beektaa? Du'a caa. Kolfini maqaan kee eenyu siin jedhe eenyu? Maafin kun maqaa koo dagatte moo? Tole natti eenyu natti mi? Roobduu dhagaa. Roobduu? Nagaa naa ta'i. Nagaa naa ta'i. Simone. Hanga ammaatti maal hojjechaa turtan? Maal hojjechaa turtan? Iccitii quubsaatee waa'ee argataniif. Amma qaama isaa elektiriikiidhaan tuqaati addunyaa kanarraa dhabamsiisaa. Maal? Dhabamsiisi? Eeyyee. Iddoo qabsiisaa. Yeroos kiyyoon diinota keenya harkaa fashalaa. Xumureera. Amma na dhagaye. Yeroo qabdu torbaan takka qofa. Guyyoota kan kana keessatti gochoota kana raawwachuu baannaan keessaa yaada manaa tatteetis waan biraatti. Sayyoo! Wanti battu garuu jara burii ilaalis. Ishee kana sitti. Yoo biyyi isin hin milkaa'u boqocheessa. Yoo biyyi yoo milkaa'u. Haalatti wal fuunee wajjin jiraan nan jechuudha. Amma mari'annee murteessuu qabna jechuudha. Aduu kun bara waan suuta ta'uu danda'udha. Suuta yeroo maal hin barbaachisu. Sababiin isaa ani misirrummaadha barbaada sirriitti. Ulfi koo yoo dhiibee bee immoo uffanni misirrummaa kun narraan bareedu. Amma mucaa dhufaa jiruu fi gammachuu keenya haalatti ibsanuudha malee kan mijeessu. Warri mul'atti cidhaan wal fuunee. Maaliif? Kaleessas isa wajjin hojjechaa turte. Har'as immoo isa wajjin hojjechuuf dirqama kan kee fudhattee dhufte. Beellam yoo siif galee bar namoota kanneen dura isa beekta. Kana sin gaafan. Seenaa. Waa'ee fiixas timu fiixaan biyya alaarraa kaasee anaan na ajjeesee dhaabbata kana dhaaluuf barbaadaa ture. Isaanis waan kana beekaniif wajjin nu argan. Nuti lachuu dhaabbatatti boolla olii qotaa ture. Boollaa? Eeyya. Maaliif? Diinni lamaa walitti qoricha waan ta'eef nuti lamaan waan dhabne isaan ganuu waan hin dandeenyeef walitti nu argan. Anis kana waan irratti beekeef dafeen taphichaan ala isa godhe. Maali dhaabni kun finqeetiin? Akka kootti kooti. Maqaa keenya lamaaniin haa ta'u malee an dhaabbata biyya alaa kana wajjin waggaa baay'ee hojjedheera. Qarshii hedduu kuufadheera. Dhaabbata kana keessas dhibbeentaa 40 qaba. Anis hojii kana biyya kootitti akka hojjechuu danda'u yoo mirkaneessuuf isaanis akka na gargaaran waan gaafadhu fiixaan ogummaa isaatiin harka isaa qullaa na waliin qarshii kan hunda kan marratu taasisanii nafaan ergan. Doktor Abdiisaa moo? Doktor Abdiisaa fiixaatu kara keenya fide. Erga dhufee booda dhaabbata keenya biyya alaatti akka leenjuu taasisa. Erga leenji'ee booda akkam hojjeta? Erga leenji'ee booda akka durii ta'uu dida. Amalli isaas hin jijjiiramu. Hojii keenyas osoo hin xumuriin jeeqamuu jalqaba. Abdii keenyas bittinneessee uffata gatii dirreetti ba'e. Kunis hojii fiixaa ta'uu isaa irra hin ga'e. Maaliif akkana isa godhe? Yoo hojii kana dhuunfate ogummaa isaatiin of harkatti hambisuu akka danda'u irratti bara. Maal biras taanaan isatu fidinaan hin jenne? Eeyyee isatu fide. Garuu akka barbaadutti ajajamuu fidite. Kaayyoo isaas galmaan ga'uu fidite. Kanaaf doktaricha tabaana la godhe.
maal barbaadde? Anuma ture maali sagaleen koo maal sitti? Oduu durii natti himuuf naa bilbilte? Miti aduu naa gayyiti. Maalirree? Dhageessa. Amma booddee haasaa ana wajjin qabdu dhaabiitii haadha warraa keetiif amanamaa ta'e. Maaliif cidhaa kun? Yeroo lama fuuchuu waan hin dandeenyeef miti. Namoonni sarga. Ani waa oduu. Isa dhaqiitii leensaatti. Ati kan hunda akkamitti beekte? Hojii keenya miti. Muuxannoo barteera qaba. Innis hin beekaanis nan beeka. Dhaabbatni keenya biyya alaatis kan nu barsiisa. Isaanis waan akkanaatu hojjetu? Nama sammuu qabu. Kan ogummaadhaan isaan caalu tokko. Kaayyoo isaaniitiin ala taanaan yeroo gabaabaa keessatti sammuu isaa jeeqanii sammuu isaa sakaalanii uffata gatee karaatti akka boqochuu danda'u. Waan sammuu namatti godhu waan nama ajaa'ibu. Amma kanaa miti. Rabbisaa tabichatti deebisuu qabu. Akkam goone. Isa hojii jalqabeera. Kana taanaan ani maal si gargaara? Argitee yoo inni maraaturraa deebi'u nama isa simatu barbaachisa. Nama akkam? Jaalallee yookaan haadha manaa. Beellam atis maraachuun ooltu. Namni kun yoo gara fayyaa isaatiitti deebi'ee jaalallee isaatii fi nama biraallee addaan baasee waan hin beekne sitti fakkaata? Argitee laala torboota muraasaaf waan takka wanni yaadatu hin jiru. Kanaaf immoo nama isatti dhiyoo ta'uu qaba. Hin xumurin. Tasumallee waan akkanaa keessa seenuu barbaadu. Waan akkanaa keessa seenuu hin barbaadu. Gooftaa kiyya edaa kanaa fi jala deemiti hordofiin jettee natti baacaa turte. Eeyyee baga hordofteen argitee amma laal si yaadachuu jalqabeera jechuudha. Ijaanis si hordofuu eegaleera. Harka keerraas nyaachuu jalqabeera. Nama kanaa sin jaaladhu jettee homaa sin dibu. Baay'ee guddaa tokko nama ajaa'iba. Kabajaa fi jaalalli ati haadha manaa keetiif qabdu mallaqaan jijjiiramuun isaa baay'ee nama ajaa'iba. नहीं करता है भाई تبنا مالتات مالي انت لك وما ينتان وفدال تجي طلع بيكني ما نمليس ريف مالك سيديش قلمي قرنا يكاتمي أنجي يفهم كوماندر مالنا انجتان ري عليها أبا لنقا هو يرقب يسقابه هذا ديمي في دوري دقيقة عشان يجرو سدو من قراجلت قومت عنا بوافة تايرا كنافي تربان كانوا دو بقولنا فقدت غارين اتفكات ويا ايه سججرو Jirraa kun galata isaa. Hojii kee waan hojjechaa jirtu natti fakkaata. Isumarraan dhufaa jiraan. Saajin dirqama kennameef bakkaan gaa jirti. Eeyyee odeeffannoo mara nu dabarsaa jirti.
Odeeffannoo haarofti maaltu jira? Odeeffannoo haarofti Inspektar Boshaaloo Asbuseerti. Kan biraa? Kan biraan immoo biiroon farra maraan maltummaa waajjira fayyaa maallaqa isaanii sakatta'uu eegaleera. Dooktar Abdisaan Badusaa sitti himne? Kanallee natti himne natti fakkaata. Ulfata ishii qofa sitti himte kaa? Dhugaan jiru kana fakkaatti. Dhugaan jiru. Amma mee gara marii keenya isa dhufneetti haa deemnu. Kana caalaa maal mari'anna? Boontu. Maal hojii qabdu? Maalli bu'aa hojii? Taa'anii kanaan gubachuu wayii jechuudha qaba. Isa miti kan hin barbaadu. Maal ta'a odoo gubee daara akkas godheessa. Tarii fayyaan koo deebi'uu danda'a ta'a. Dhibee sammuudhaan rakkachaa osoo jirtu guyyaa guyyaadhaan alkoolii kanaan of wadduu jechuun maal jechuudha? Keessa kee of gubaa akka jirtu garuu siif galaa jiraa? Isa miti kan hin barbaadu. Maal ta'a gubate odoo daara naaf ta'e. Tarii fayyaan koo deebi'uu danda'a. Fayyaa? Fayyaa yoo jettu? Fayyaan koo abbaa manaa kootiif badhaafama. Jechuun akkam? Siif hin galu bara. Akkamiin siif galu? Ani naaf hin galle. Ati uummataaf jiraachuu barbaada. Ani immoo dirqama siif du'uun qaba siif galu. Hin galle. Ani jiraachisuudhaaf akkamitti kan naa duutu ati? Siif hin galu dhagaa deddeebi'ee sitti galu. Dhibeen isheedhaan kan itti cimee jechuudha. Har'a dawaa kee fudhataneet? Maal? Dawaa? Ngobiyoo. Dhibee kootiif dawaa oomisha addunyaa hin qabu. Maal isin boodoo ga'ee muqabe. Anas yaadannatti deddeebitee namni kursiin maal isin Furmaatni qabnu maraata kana fayyisuu qofa. Beellam ati immoo sammuun kan kee waanuma hin taane. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Carraa biraan qabu. Ogeeyyiiwwan biyya alaatti galuuf turan buufata xiyyaaratti qabamaniiru. Kanaaf carraan qabnu maraata kana fayyisuu qofa. Ani barbaadu sun gaaffii natti ta'eera. Akkamitti shakkamamanii qabamuu danda'an namoonni sun? Ta'anuun beekne garuu viizaan isaanii rakkoo qabaachuun dideera. Amma isa dhiisitee. Maaliif dhiiste? Namoonni kun barbaadus irra ga'uu danda'u. Cinqiin keenya inni guddaan ogeessi warqii kana buqqisee dhaabu eessa argamaadha. Akkas taanaan immoo garaagarummaa Afrikaa wajjin qabda hiiktanii maaliif wajjin hin hojjennu? Maqaa sanatti hin kaasin. Isa wajjin hojjechuun barbaada. Sittin bar baasii sodaatte moo? Baasiin akkas nama rifachiisu. Shin maal godha? Baasiin tani keessa seenuu. Kana irratti immoo
humna keenyaan goona waan hundumaa bakki inni jiru. Kun waan mariin ta'u kana suuta mari'an amma gammachuun nama raachaa jirtaa jiru. Lakki maatii kootti jaarsummaan ergamee achi cidhi cirma xinnoo ishee jechuun maatii koo maatiin kan kee kana irratti argamu amma xinnoo ishee waan ammayyaa wayii qopheessine achi humnuma keenya wal fuunee mucaa keenya ifatti guddifama. Commander, naganaa irtaawwa akkati. Obbo Beella, akkatti ganni atu beekta. Atu beekta nama jechi. Obbo Shallaman akka hojiitti deebi'aan isa ajajeera. Isa dhimma malaamaltummaa qajeete. Kanaafuu dirqama koo osoo hin taane dirqama si dabarsiisu hin taane ajaja isaanii raawwachaa jirta jechuudha. Obbo Beella, jara wajjin walitti na buusaa jirta. Qaama hojii keenya irratti kufuuta hunda dhabamsiisuu qabdu. Kuni hin ta'u. Ta'uus hin qabu. Akkamitti? Dhimma malaamaltummaa wajjin walitti bu'uun gatii nu kaffalchiisa. Horumattani qarshii koo gannaqaa ba'e jechuudha. Moo akka maannaa gootuuf kan ibsi sooraa ba'e? Maal jechuudha? Qaamni hojii keenya irratti kufuuta hunda dhabamsiisuu qabdu. Lubbuu miti. Reeffa keessi dhabsiisa. Maal? Hai darbe kanis jiru maa badde garuu takka. Maali waa si balleessa. Yoom si mijaatu jetteeti. Eeyyamillee wanti addunyaa kanaan guutuu sirriidha. Biyya akkuma beektu jireenya karaa tokko dabalmes. Baay'ee tureef ga'uun argama. Eeyyee sirrii. Akkamitti? Garuu waa hundiyaaf yoo sooma dhiifama naa godhee jedhee. Boontu yaaluu dhiisanitti. Humna kootii ol ta'e bara. Maal godha? Kan isin jedhu wanta. Ati du'a abbaa isaa hin nageenye? Du'anii? Jechuun maal ta'anii du'an? Ani nageenya bara. Akkuma inni sodaate qabeenya isaanii illee utuu isaan dhaalsiin ture. Kan guyyaan isaan yaadate. Maal ta'anii du'an? Qabeenya isaanii maal godhan? Kan isaan du'an illee balaa konkolaataatiin. Qabeenya isaanis maatii hedduu waan qabaniif akka barbaadetti otoo hin dhaalin ture guyyaa akkan isaan waamate. Daawitiin illee hedduu waan dhaalin qabu. Ammumaan qabu jechuudha. Qabeenyi haalaan argadhe hin gammachiisu jedhe ijoollee haadhaaf abbaa hin qabneef dabarsee kenne.